السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمار كفوني كم جرتنا قايا سنجتا أنا سنجي جودي سنيس كم جرتنا سنجتا. الحمد لله رب العالمين أنا جودي الحمد لله جتو وان الرجل هندا وان كيس جرو هندا كيس كنا سكن بتشاجر كيس كنا سك الربحين أمني في كيس كنا سكا dhugaara biyyeettii wabaayee yoo waan arginu keessaa wantiin irraa nama gaddisiisu takkatu jira, wantiin irraa akkaan hamilee nama cabsu takkatu jira, wanniin akkaan maqaa Itoophiyaa jedhamtu yoon himadhee itti aanna gaddisiisu takkatu jira. Obboleewwan kiyyaa bakka jirtanitti hundi keenya haa iyyinuu haa iyya dabarsinu tokkoffaa maannoo fayyatan ta'e waan peestaala ummanni keenya peestaala dirichaa jirutti nama gaddisiisaa jira. Tokkoffaa maallii fayyatan ta'e nama gurguddaatu achi keessa jira, daa'immantu achi keessa jira. Peestaalli jechuun ni oo'aa ni yoo qorree bashtaa guddaadha inni mataan isaatu jechuudha. Dhugaa rabbiitti waan kisi zibaalati wanni suni baay'ee waan nama gaddisiisaa jirudha. yaa obboleewwan kiyyaa biyya kamirraa yoo jiraatanii iyyaa sababni maalinni akkasitti addunyaa yoo argite xiqqootuudha hoo kayyatan maal yoo kayyatan ta'e gamaa gamana hoo jedhanii yoo ka'eyyan ta'e wanni hundinuu yookaa inshaallah sababa ta'uufitu mala. Garuu immoo wantiin argaa jirru kuni waan irraa nama gaddisiisu kun asitti gammachuu godhachaa isaan asitti immoo yoo du'anii takka huna agarree waan kana jireenya kiyya keessatti jechuudha. Rifa peestaalii zibaalati hidhan kunoo barana argu keenya jechuudha. Laakiin immoo dhugaa rabbiitti baay'ee jabaachaa jirti dubbiin. Obboleewwan kiyyaa bakka feete jiraadhu iyyi ol ka'ii maali ka'uu ka'itan ta'e achi keessa ka jiru obbolaa keenya giddeetaa obbolaa garaa tokko dhalanne ta'uu hin qabu. Hundi keenya iyyuu haa iyyine iyyisiisnu waan irraa nama gaddisiisu. Dhugaa rabbiitti wanti akkana kun baay'ee cinqeen namatti ta'aa jira. Akka mataa kee cinqii baay'ee nama cannaqa jechuudha. Kana yoo ka'e ilaalte maali kuni boru nullee ni ilaalata hin ilaallatu miti. Biyya abbaa feetee jiraadhu biyya kan feetee jiraadhu biyya ambaa keessa jiraana wanti kun boru nullee ni ilaallata. Boru nus waan taanu hin beeknu. Iyyaa obboleewwan kiyyaa gamanaas garasis tajirtan hundi keetuu kan social media fayyadamtu hundi kan keetuu obboleewwan kan koo hundi keessan waan dhaamsi kiyya kanumaan isinii dhaamaan isiniin jedha. Baay'ee waan itti nama gaddisiisu baay'ee wallahi yoon ni nyaadha jettee nyaanni asirra gannamaan taru wallahi ani nyaadha yoon jedhee isaanii yaadadha. Waa baay'eetu namatti dhaga'ama jechuudha. Asumaan obboleewwan kiyyaa dhiifaman isiniin jedha. Tokkoffaa maaliifuu wanti kun baay'ee obsa nama dhoggaa jira jechuudha. Erga baay'eetu jira kan asumattuu immoo erga dabarfachaa jiru jira kan asumattuu immoo gammachuu godhatee jiru jira. Dhugaa rabbiitti waan ana akka mataa kiyyaatti waan irraa obbosii dadhabii takka nama guddaa qaamni isaanii peestaalii jechuun jiru xiqqeessu tana keessatti namni peestaalii uffata. Jiru gabaabduu tana keessatti namni peestaalii uffata. Wallahi waa'ee warra Suudiidhaa baay'ee nama dhibaa jira. Waan akkana takka argeen beeku jireenya kiyya keessatti jechuudha. Namni rakkataa namni takka lamallee rakkachuu ni mala. Nama kana muluu bakka tokkotti hidhanii akkana godhuun isaanii hedduu takka waan nama gaddisiisu. Wanti kun hunda keenyayyuu irra ga'uuf deema. Warra biyya ambaa keessa jirtu dhalaa ta'e dhiira ta'e wanti kun nurraa hin ooltu. Kolkaatee yaa'isiisa. Asumaan obboleewwan kee sagalee isinitti baay'isuu fedhiin qabu. Sagalee obboleessi keenya dabarsee tokko irratti walirratti jechuudha. Sagalee isaa dhaggeeffadhaadha. Homaa gochuu hin dandeenyu bakka jirtanii hundi keessan wanti kun waan nama gaddisiisu tokkodhaan akka mataa kiyyaatitti wallahi obbosii hin dadhabee nyaadhu wallahi nyaachuu hin dadhabee namni bari nyaata dhabee bakka gahaa bakka qilleensi jiraatu tokko yoo ka jiraatu ta'e baay'ee xuruudha. Bishaanuu dhugeetu bakki qilleensi jiraatu yoo jiraate baay'ee xuruudha. Kuni namni kun muluu walitti affaname wallahi waan nama gaddisiisu akka nama biyya hin qabne akka nama maatii hin qabne bineensu akkanatti hin jiraatu. Bineensi akka dhalataan Itoophiyaa jiraatu kana bineensi akkana hin jiraatu. Dhalataan Itoophiyaadha akka jiraachaa jiru kana bineensi inuma akkana hin jiraatu jechuudha. Dhugaatti akka mataa kiyyaatti baay'ee waan na gaddisiiseen isinitti ibsa. Bineensonni akkana hin jiraatu.
obbosin dadhabee dhugaa rabbiititti jechuudha waan dubbadhuus dhabee innumaan obsa maadha gamana ilaalan kana yoo isaan sheer godhan mucaan tokko maal jedhee ture achi keessaa jechuudha nuti yoo viidiyoo onnoo gadi isinii dhiifne nutu tumama achi keessatti isin maraafuu sheer godhaa jedhee mucaa sun akkasitti dabarfate wallahi obbosii dadhabne dhugaa rabbiititti rabbi isaaniif haasaa laalaaffisu jechuudha rabbiin homaa jechuun hin deenu Rabbiin obboleewwan keenya rabbiin man hidhaa san keessa isaan haa baasu nama guddaatu achi keessa jira abbaa ilmaatu achi keessa jira wallahi walittuu qabaadha rabbuma isaanii kadhannaa bakka jirtanii ka'aa iyya isiisati bakka feete jiraadhu biyya feete jiraadhu biyya faranjiiti miti bakka feete jiraadhu ol ka'aatii obboleewwan keenyaaf iyyaadha waan biraa wanni takkalee jirtu gira nama aggaabaa dhugaa rabbiiticha waan akkana takkalee argeen beeku asmaanuu viidiyoo kiyyaa godhumaa dhageeffadhaa isin jedhaa waliif dabarsaadha laayikii godhaa waliif dabarsaa haa turtii gaarii isin jedhaa obboleewwan kiyya. Obboleewwan kiyya har'a cufti keessanuu viidiyoo kana warra footoo jara argaattan kanaafi warra arguu baattan sababni footoo jara kana maxxansee suuraa jara kana maxxanseef jara qofa ilaallata osoo hin taane ergaan kiyya nama fakkaattota akka jaraati jarri waan ummata keessaa xiqqoo mul'ina qabanuuf karaa sooshaal miidiyaatiif karaa hundumaan jara fakkeenya godhadheetan jara fakkeessetan hunda keessanitti maara i'lamuu beekaa yaa ummataa nagaan kabajaan bakkuma jirtanutti sin haga'u oromoo dhiiga koo yaa lammii yaa saba koo yaa islaamummaa dhiiga tokko nu goote yaa oromummaan dhiiga tokko nu goote yaa ganda hunda keessatti mallaa'u aalam keessatti aalam addunyaa keessatti Itoophiyummaa walii waamamne yaa kan oromummaa walii waamamne yaa kan islaamummaa walii waamamne yoo oromummaa yoo islaamummaan amantii keenya adda ta'e oromummaa walii waamamne yoo oromummaa dhiifne Itoophiyummaa walii waamamne dhiqannee dibannee walitti bahaan jirru al ta'lamuuna haadha hin beektanii kana uffata ijoolleen mana hidhaa keessatti uffattu warri kaayiroof warra imaaraat biraan naagahaa ergaan kiyya jara ilaallata jara qofa osoo hin taane ummata hunda ilaallata jaran fakkeenya godhadhe malee gizee isin wal arrabsitanu maa gizee kana gizee isin wal xiqqeessitanu gizee kana arrabaa walitti darbitanii sooshaal miidiyaa irratti wal qeexxanii liivii waraabdanii nama kuma meeqati isin daawwata nama kuma meeqa isin godhata an isin nam tokko nan hordofne an isin hordoftootan qabne ijoollee mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti danaazaan ijoollee keenyaa danaazaan obboleewwan keenyaa dheengedda kabajaa dhabe feestaalii kanaan owwaalame ijoollee mana hidhaa keessaa tasfaa hin kutatinaa laa taqnaxuu min rahmatillah wallaahi waan isiniin godhu dhabullee uffata isin uffattan uffadhe har'a kunoo uffata isin uffattan uffadhen sooshaal miidiyaa irratti torba'e warri imaaraat keessa Naasir Aanole Bashir Kiyaar Bashir Aljaziiraan Abbaa Giddi namoonni tokko warri hin beekne warri maqaa keessan dhahuu dhabe isin yeroon konsertii yeroo kana konsertii yoo godhattan maaliif maqaa ijoollee hin dubbanne maaliif waraqaa baafattanii beeka waraqaa eeyyama fudhattanii hiriiran baaneef yoo nuti akka jennee isin gaafanne mootummaan argaara mootummaan maal iyyina argaara jettan bar sabni bar UN mirga dhala namaa osoo addunyaan sabni Itoophiyaa addunyaa keessa jiru sabni Oromoo hiriira bahe addunyaa guutuu cabalak jedhee guuteeti wallahi UN fudhata yookiin furmaata hatattamaan godha mirgi dhala namaa kan isin raftanu kan isin harraboontanu warri kaayiroo keessaa Mubaarik Musammaa anta rajjaal isa malee Oromoon isa malee namni achi keessa jiru kaan arrabaan achi nama dhiqxani kaan achi kamisaayilaa darbattan walitti deebina akkamitti isin uffattanii bareeddanii nyaatanii dhuddanii ijoollee Suudii yoo maqaan dhaame ijoollee re'ee eeddu jechuun tuffattanii har'a bar
جنازان كينيا كبجات أبي إجولين أفتر أبدي فيستال كنا من هيدا كيسة تأتو مال أباك سنغوتنا تشي مال أباك سنغوتنا تشيسين مال أباك سني كونسرتي قرأتن كونسرتي ردي أكمتي هيرمباني أكمتي إجولي سعودي كنا هندوباني موتما أرقاو جراتي موتما إجي أباسا هبو إسن أكمتي جالستاني تيساني يا مر أرمما أصون تاني يادت إما متاكي سنيتي والكيت أنا سرتباتني قرين نما الرفسا إسن هردف توتا بايك أبدني نما دانوتي سن هردفا نما دانوتي سن داوة نما دانوتي سن بيكا أكمت تقويا تقوى جولي سعودي هندو بني سن والله وري إمارات كيسا قويا تقوى جولي سعودي هندو بني ركون جولي سعودي رقه إسن الرقهون لا شك في ذلك يو إسن إقامامتي أيما بيامتي مال قباتن ركون إجولي سعودي رقه سن الرقهون هم مسن تفتني دبتشو في إستن أنا سين كون إسن تجبان جران إسن أرجان جران نما سوشال ميديا تدبتو إفتان غافر كتن ديناركم إبتكو غافتن أرموتي تلمي توب أتيتن جرمتي سين غرغار جرما أمسي سجلت أوفي ددن ما أبغى سنيغوتن أجيو أرمور أفسار سجلت ثاني يو هندو بنيف يو هيريرم بنيف كان الدنيا كذا جرتو أرمون إبان إجول من هيدا الكرجي فريادة أم تجرتو أرمو قفا جدا قلتني أرمو قفا تقول أفتش غباجرني أشتي أجيس هاجرني أشتي فيستالي أفتش جولين كنيا ما جرتي مال أباك سنيتو في كونسرتي قد أتني مال أباك سنيتو في سوشيال ميديا رباطي نما أرسلتن جولي كايرو أصلي أتداوت توتا هدوك أبدا أكمتي واي أرمور راهن دبني أبا فيت دقري أبا فيت دقري يورك كونتو كبك أتما كان كيست سرقاي أنيو نسيب متا أرمور أبر كم دولار بليون توكو سيغافتا مي أورمو سيباسا بكا هندتو أكمتي تفتني سين برغر توكي أورمو جرانا مكوما إباميك أكمنا هيدا سودي كيسا جرو إسي ورا ميديا ربه ملأتي مالي أرغان جرتانو مالي أيها المسلمون إسي مال قرأتني مال كان إسي إما متا كيسانيتي والكيتانو أما ملأتا قرأتني إجولين إمارات كي جرتون ملأتا قرأتني جرتني إمارة كيستي قابمون تمامون أكا إجولي كان قرأمون واني نفن لا شك في ذلك سبب نسا ورقا قمنا نمان باسو إتوبيان بيجا كينيا أروميان بيجا كينيا بيجا أبا كينيا رتو هدامارة تمامارة قابمتني هدامتني ننقل جاتشون انجرو نميجي كون نما إسنيب إيقو متي نما فلافو متي نما روحي نما تبلافو متي وليف برمتا أنسني همي إجولي سعودي كنا فالمتا ساقالي ويلستوتا ولتك أبداني ويلستوني مال أباكي سنيتي سيجو ويلستاني أرمون كتان غرج آلو أكيسا جران مكوما إبجانا ومليانا جران سعود عربية كيسا أكمتين دبان سين إفتايو قبامتني ركوين سين رغا إجولي أكاني سين غرغارو إجولي تيامر إيديتني تفتني إجولي سي ميلا دوتو غال جراك قبامتي سي كومي دوتو إسين أمابر إن شاء الله كتا إتانو ليفين فقلقلا والسلام عليكم إجولي منهد آكي تجرتانو وان إسيني قد أبولي أفتسين أفتن أفتن جرا وان إسيني قد أبولي أفتسين أفتن أفتن جرا لا تقنطوا من رحمة الله هم باتني هي دائنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.